Hai harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota eetushuu hundumti keessan nagaa fayyaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo tolee har'ammoo viidiyoo tokko qabadheen karaa keessan dhufee jira keessumaan isinii qabadhee dhufe keessumaan kunis eenyudha yoo jettan kallattumaan wal isin barsiisa isin immoo laayik sheer gochuudhaan yaada qabdan immoo koomentii jalatti kaa'aa yoo gaafni jiraat hanqinnis bakka jirutti barreessaa. Isas ta'e ani bakka boqorii jirutti isiniif sirreessinan isiniin jira keessumaa kan ammoo nama baay'ee jaalattanidha nama baay'ee kabajanidha inillee akkasuma nama baay'ee isin jaalatudha haga dhumaatti daawwadhaan isiniin jira kara kiyya kara nama turtii gaarii kara saattan isin dabarsaa. Ashamaa kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo akkam jirtan? Ashamaa kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo akkam jirtan? Nageenyi kokoon ramadde bakka jirtan hundi keessanuu isin haadha qabu jecha. Akkasumas saasee yeroo keenyaa kennitee YouTube keerra naaf yeroo keetiifis iyyeetu show galatoomsi jecha gaaffii ati naa dhiyeessiteefi sanis gaaffii keetiif deebisuudhaaf of qopheessee dhufee jira garaa gadi hidhadhee mudhii qabattoon jabeeffadhee isiniin jedha kanatti aansee obboleeyyan kiyyaa warri viidiyoon kennaa yaadni kenna isinitti tolee like share godhaatii wal jajjabeessa wal janaa dhaabadhaa. Video kana osoo hin ilaalin dura share like getaati wal jajjabeessa mujayyoo tanas asuma like share subscribe gochuu hin dagatina isiniin jedha kanatti aansee gara gaafiisii deemna gara gaafiisii hanga xumuraatti na wajjin turaan affeerraa kenna na wajjin isiniin jedha ishi gaafiin isiitu gaafii hedduu takka ulfaata akka soddaa ganna ishi gaafii tokkoffaa Dodola eenyudha akkamitti of ibsitaa Dodola jechuun ana Dodola nama gaarii jechuullee osoo gaarummaa ta'e namni naayim irraa hedduu natti tola. Dodola nama gaaraa laafessa tokko nama dhiyaatu nama jaalatu hedduu takka namaaf rakkatu jechuu barbaada. Kana ol yoo namni na ibsirra natti tola. Ishee lammaffaa eessatti dhalattee eessatti guddattee yeroo ammaa kana eessa jiraattaa? Ani kan itti dhaladhe godina Arsii lixaa. Aanaa Dodola ganda qotee bulaa Bu'uura Addeellee jedhamu amma kan jiraadhu Suudi Arabiyaadha. Suudi Arabiyaa jiraadha. Ishi gaafii sadaffaa Dodola ijoollummaa akkamitti dabarsitee? Ani dhugaa rabbii ijoollummaati nama baadiyyaati. Baadiyyaatti dhaladhee akkuma baadiyyaa guddadhee horii tisaa ture nama haadhaa fi abbaa qajeelu ture nama hedduu takka yookaan maatii kennaafis nama biraatitti illee hagamta akka nama gaariidha garuu gaariirrallee hedduu takka nama daaqas ture jidduma galeessa irra caalaa garuu nama dhiba sirri nama dhiba akkasiin jechuu danda'a ijoollummaa tanaa keessa yoo deebi'e waa hedduu ijoollummaa jechuun horii tisaa guddadhee waan gara garaati waa hedduu sin jechuu barbaadeeti ishee. Gaafii afraffaa Oromoo ta'uu keetiif maaltu sitti dhagahamaa? Walla hedduu takka gammada. Oromoo ta'uun maaliif sabni akka Oromoo hin jiru gara laafes kan nama miidhuu hin beekne miidhamee nama jala buluu malee ka cubbuu hin beekne cubburra hojjetan malee nama miidhaa hin yaadu ani Oromoo ta'uun ni gammada. Garuu yeroon itti gaabbu yeroo itti na aarsu yeroo uf ta'uu dadhabee nama jala deddeemu kana qofa na aarsa kunumaa miti. Ishee gaafii shanaffaa Dodola gara ijoollummaa keetii yoo deebisu Dodolaan ijoollummaa isaa akkamitti dabarsee maatii isaa keessatti amala akkamii qabaa? Ijoollummaati gubbaarra sii deebitee jira ijoollummaati horii tisaa guddadhe siin jedhee hedduu takka daaqaa hedduu takka namaa wal lola ijoollee walii oofaa ture akkasuma garuu gara laafessallee hundaanii beeka jechuu barbaadeeti. Maatii kee keessatti ani maatii kiyyaa hangafa hedduu takka yoo mucayyoon takka na dura hin jirti isii gadi hundinuu anuma jechuudha ijoolleen anumarraa gadi kanaaf akkasitti naa beekuu qabda. Maatii keenya keessatti ani gara mana keessaatitti illee hojii ala keessaatitti illee waan shamarree hojjettu kamuu hojjechuu danda'u akkas jechuu barbaadeeti. Ishee gaafii jahaffaa Xalayaa jaalalaa yeroo umrii kee meeqaatti barreessuu eegaltee meeqaffatti milkooftee
nama ati jaalatte namni sirraa fudhatee beeka ati hoo namarraa fudhattee beektaa. An xalayaa barreesse hin beeku. Yoo dhugaa barbaadde xalayaa barreesse hin beeku. Garuu namni na ergatee jira. Ani irra caalaa yeroo umrii kiyyaatitti homaa umrii kiyya tana qabee waan jedhe gaafadha malee gaafadhee hin beeku. Garuu namni na ergatee hin jira. Kanaafuu ani afaanumaan gaafadhe jechuu barbaadeeti. Ammas garuu namni na jalaa fudhatee jira. Fudhatee jiraanis nama jalaa fudhadhee jira. Tanuma milkaa'ee soongees jenuma lamaan jechuu barbaadeeti. Ishee akkas jettee gaafii jaaffaa hiriyaa ta'e yookaan jaalallee ta'eeti eessatti wal bartanii eenyutu jalqaba gaafii jaalalaa dhiyeessee. Ani biyyatti tabiyyaa biyya garuu tabiyya kanaa keessatti anamma alhamdulillah nama fuudhee haadha manaa qabu nama bultii gaarii qabu haadha manaa qaba. Kanaafuu isii yoo jette isii tana silaafuu dubartiin uma feete taate malee balbala baate waan namaan hin jettu. Namni gaafii jaalalaa dhiyeesseef anuma namni akka jaaladhullee gaafate anuma kanuma siin jedha. Isiidhaaf namni gaafii jaalalaa dhiyeesse. Ishee torbaffaa hanga ammaatti shamarran meeqarraa dubrummaa fudhattee sobuun hin danda'amu. Lakkeen dubrummaa fudhadhee hin jiru. Maal godhanii tama namni fuudhee naa taati bas. Kanaafuu tun waan himamuu hin qabne yaatan asuma dhiiniiti. Ta dubrummaa tana keessaa baasiiti. Maal jedhee fudhadhe ta namni fuudhee naa kenneeti. Dubrummaan daruuriidhaa miti ishee. Yoo ani garuu akka mataa kootii dubrummaa nama jaaladhu. Ammas dantaa isiillee irraa hin qabu. Argee beekas argu lafumaa faayidaa hin qabu. Kanaafuu hargana jechuu hin danda'u. Bas akkuma argatan na dhiisi. Gaafii tana keessan si hima. Ishee saddeetaffaa haalli ati amma irra jirtu maal fakkaata hojiin kee hoo maaliidha biyya galuuf karoora qabdaa. Wallaahi haalli ani amma irra jiru yookaan qoree hojii ni qabaa hojii nama xiqqoon irra dhaabbattee jirti amma taa'utti jira. Fuulduratti biyya galuu miti sa'aatii kana osoo naan mijatee nama biyya galuu danda'u. Maaliif haalli jireenya biyyan keessa jiru biyya murteessaadha. Kanaafuu hedduu takka waan natti onna jedhee jiruuf biyya galuu waan barbaadu garuu haala karaa mijachuu waan hin dandeenyeef kanaafuu yoo rabbi fedhe biyya galuun kee dirqamaa jechuu barbaadeeti. Hojii sin qabu ammatti inshallah yoo rabbi fedhe fuulduratti akka argadhu abdii qabaatis siyaasumaan du'aa hin godhi. Ishee gaafii sagalaffaa dodolaa akkamitti gara yuutuubii kanaa dhufee eenyutu fakkeenya siif ta'ee yuutuubiin faayidaa qaba miidhaa hoo qaba maal irraa baratte gara fuulduraatti maal si eegnu maal qabattee dhufuuf. Yuutuubii kanaan ka fakkeenya naa ta'e ima arga namarratti garuu yuutuuba faayidaa irraa argatanii hin beeku dhugaa rabbi osin jedhe. Kabiraatii miti gaafa isa banadhu kana qarshii kennanii banan si'eetu. Waan kafaltii sanii naa bana ho'i natti fakkaate. Namni fakkeenyaan haa ta'e ijoollee gurguddatte keessaa namni yeroo baay'ee hawwatuuf Yaasin Oroo Marruushoo Rooraastoo ijoollee Yamanii jirtu namni akkanaa kan sirrii hordofaa. Kanniinumarraa ilaaleetiin bassaanii waan kana osoo hojjechuu danda'ee hagamta akka waan jedhu irraa itti ka'e. Ishee saniinuma fakkeenya naa ta'e garuu miidhaas ni qaba faayidaas ni qaba. Ani garuu hagammaatitti miidhaa fi faayidaa isaarraa keessaa tokko miidhaan hirribni hin jiru. Lammaffaa ani faayidaa isaa keessaa faayidaan guddaan ani ijoollee wal baradhe ijoollee dhugaan akka gaarii wal jaalannu nama dhugaan hedduu takka itti amanu. Bas nama fira baay'ee horadhe faayidaan isaa kana jedhee waan himuun qabu faayidaa hedduu naaf fidee jira.
hiriyaa akka lubbuutiin lubbuu caala ol jaalannu dhiiras ta'e shamaras ta'e hedduu takka argadhee jira. Kanuma siin jedha. Ishii 10ffaa yuutuubaraa Oromoo keessaa eenyu dinqisiifataa? Dhiira tokko, shamarran tokko. Yuutuuba Oromoo jennu walii galatti ijoollee baay'ee hojjetaa, garuu kan dinqisiifadhu ati beekuu dhabuu dandeessaa. Abdullaabbi hedduu dinqisiifadha akka dhiiraatitti. Hin dinqisiifadha Abdullaabbiin maaliif nama dandeettii ofiitiin namatti hin boonne, nama ijoollee gargaaraa jiru, nama hedduu takka ijoollee mataa ol qabuudhaaf barnoota gaarii osoo hin ifanne kennaafii jiru. Haa galatoomuu, mataanaa buluu jennaan malee shamara keessaa namni dafee hatantamanni milkaa'a jedhee yaadu lama osoo taate Saaroonii fi Naatoo jedha. Tan akkasuma naa qabishe. Tanii lamaan akka abdii ni qaba, akka milkaa'ina isaanii fuulduratti argan ni abdadha. Ishee shamara tokko jettee shamarri tokko garuu Naatoodha. Dhiira tokkoo fi shamara tokko Abdullaabii fi Naatoodha jedhee jira. Ishee 11ffaa ergaati yuutuubaroota ijoollee Oromoo qabdu yoo jiraate dubbachuu dandeessa, hanga barbaachisu hojjetameera jettee. Erga yuutuubaroota ijoollee Oromootiin qabu ergaa guddaadha. Tokko maalidha? Nuti yuutuubaroonni Oromoo yoo jennu nama kaleef dhiingaddaas dhufe. Namni yuutuubaroota Oromoo guddaa jedhamu nama 100,000 fi 30-40 ol ta'e hin jiru ammaatitti. Garuu suni turtii hoggaa meeqaatii biyaansi xiqqaatu hoggaa 3-4 itti ifaajee akka hin taane dhiibamee kasaniin gahe. Kanaafuu hanqina qabnaa. Nuti warri amma dhufellee histii olii dhiisaa, wal guddisuu yaadaa, jabaa keessan jabeeffadha. Wal jabeeffachuun numa fayyada malee numa miidhuu, walaa jajjabeeffannuu, garaa walii jabaachuuf faayidaa hin qabu. Hanqina qabnu kana haa sirreeffannuu, wal jabeeffadha. Namni hanqinni nu jiru kuna amba jala fiiguu dhiibnee wal taanee akka Oromootitti waan tokko fiti tokkorra bushee osoo hin taane jajjabeessinee wal gargaaraa bakka takkaan ga'uun hedduu takka barbaachisaadha. Bakka geettanii wal cimsaa waan takka waliif hojjedhaa. Dandeettii keessan ka dhuunfaa ka ofiif beektanii as bayaatii ofis fayyadaa, Oromoos fayyadaa isiniin jechuu barbaada. Ergaan ijoollee yuutuubaroota Oromootiif qabu kanuma. Kanaafuu wal cinaa dhaabadhaa, haamilee walii ta'aa, kajiga ol kaasaa, wal jijjisuuf hin yaadinaa, wal gufachiisuudhaa fi like, share, subscribe wal geetu wal cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Ishee 10ffaa ani gaafiin kootu asumarrattiin xumuramaa. Eeyyama taatee gaafii fi deebii koo irratti waan argamtee fi maqaa daawwattoota kootiitiin guddaa si galateeffadha. Anis guddaa si galateeffadha. Carraa kana argame anuu ol bahee yuutuuba keerra gaafiif deebii na gaafachuu keetii fi sin jedha. Waa hundaafuu haarawaa. Viidiyoo kana yoo sitti tolee like, share gasaatii waliif facaasaa. Ergaa fi gorsa yoo qabaattanis gara koomentiidhaan yoo qeeqas qabaattanis hanqina keenyarra waan kana tolfadha, waan kana gorfadha nuun jedhaati. Nutti himaa akkasi uf sirreessine waan jettan nuun jedhaa isinin jechuu barbaadaati. Galatooma warri sagantaa kana dhageeffattan ulfaadhaa, nagaatti. Tolee, kabajamoo fi daawwattoota keenya, sagantaan keenya kana gammata hordoftan kana fakkaata gaaffii deebiin akka waasni irraa barattan abdii guddaan qaba. Isiniif dhaameera, ergaa qabu isiniif dabarsee jira. Egaa Dodola obboleessa keenya illee Waaqayyollee balbala hojii sitti banuu jennaanii isinillee du'aa godhaaf isiniin jedha. Gaaffiin kee akka soddaa kannaa ulfaata jedhee garuu akka jabaatti na deebistee hiyyamamaa taatee yeroo kee aarsaa goote waan ana kotti argamteef maqaa daawwattoota kootiitiin guddaa si galateeffadhaan isin jedha. Akkasuma hordoftoonni Ayitushoo hundumti keessanuu guddaa galatooma. Viidiyoon kana waliif share godha. Namni Dodolaaf maatiin taane as keessa hin jira jedheen yaadu yoo jiraate fi liinkii isaa description jiraatanii kaa namni tarii yoo jiraate hin jira jedheen yaadusi. Yoo jiraattan maatii taafin isin jira. Hunduma keessanuu guddaan isin jaaladha, guddaan isin kabajaa. Haga viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti guyyaa yoo ta'e guyyaa gaarii, galgala yoo ta'e galgala gaarii hin jedha. Hunduma keessanuu isin jaaladha.